Akkam jirtu hordoftoota keenyaa oduun isin dhageessisaa duraan dursee hangafoota oduu. Oduun har'a Finfinnee ga'e waraanni Prosperity Party giddugala Oromiyaa godina Shawwaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti maatii Oromoo tokkorraa nama 4 ajjeesuun dhaga'amee jira. Namoonni haala kanaan maatii tokkorraa ajjeefaman maqaan isaanii obbo Biraanuu Nugusaa Jimaa, aadde Itenesh Taaddasaa Waggaarii haadha warraa, Araggaa Nugusaa Jimaa obboleessa abbaa warraa, Caalaa Biraanuu Nugusaa ilma. Maatii tokkorraa namoonni 4 kan ajjeefaman yeroo ta'u, Dubree Masarat Biraanuu Nugusaa kan jedhamtu Dubreen umrii 13 baay'ee madooftee hospitaala Baakkoo Tibbeerraati referaaliidhaan gara Ambootti dabarfamuu ishee odeeffannoon Finfinnee News Network ga'e ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti ganda Qaqaroo Adareetti humnoonni PPA fi humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo ofiin jedhan Oromoota jimlaan ajjeesuu itti fufuun nama 3 akka isaan ajjeesan odeeffannoon Finfinnee News Network ni mul'isa. Haala kanaan namoonni ajjeefaman obbo Goboshoo Olaanii, aadde Alamii Goboshoo fi dargaggoo Fayyeeraa namoota jedhamantu keessatti argama. Faannoon Amaaraa ajjecha Oromoota nagaadhaa fi hidhannoo maleeyyii irratti adeemsaa jiru itti fufuun godina Benishaangul Gumuz keessatti godina Matakkal aanaa Tuskii bakka jedhamutti lammii Oromoo Joonsee Amsaaluu Amantee nama jedhamu ajjeesuun qabeenya isaa saamanii fudhatanii deemuun isaanii dhaga'amee jira. Bal'ina oduu kanaaf gara nagamteessaa sabaattan isin dabarsaa tursin keessan waliin haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Finfinnee News Network amma oduu isin dhageessina oduu waliin an gamteessaa sabaati. Godina Shawaa Lixaa Ona Baakkoo Tibbee ganda qotee bulaa Barii jedhamutti maatiin guutuun hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Akka odeessi maddeen ifoomsutti giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Ona Baakkoo Tibbee ganda qotee bulaa Barii Aabboo jedhamutti waraanni mootummaa humna faannoon dabalatee halkan edaa bitooteessa gaafa 23 bara 2022 toora sa'aa 6tti maatii guutuu rasaasatti roobsuun namoota 4 battalatti galaafatee daa'imman waggaa 13 ammoo lubbuun hafuun dhaga'ameera. Maatiin hidhattoota murnaa mootummaa faashistii Abiyyiitiin ajjeefaman keessaa tokko Biraanuu Nugusaa Jimaa abbaa maatii yoo ta'an, Iteenesh Taaddasaa Waggaarii haadha warraa obbo Biraanuu, Araggaa Nugusuu Jimaa obboleessa obbo Biraanuu, Caalaa Biraanuu Nugusaa akkasumas Masarat Biraanuu Nugusuu Jimaa kan jedhaman mucayyoon rasaasa kanarraa haftee umriin ishee waggaa 13 taatu ammoo hospitaala Baakkootti dadhabanii jennaan hospitaala Ambootti yaalaaf akka ol ergan dhaga'ameeti jira. Akka odeessi achi nu dhaqqabee ibsutti taanaan maatiin kun hundi kan isaan ajjeefamanii fi sababa oromummaa isaaniif qofa malee badii tokkollee kan hin qabnee fi siyaasa kamillee namoota hin deeggarre ta'uu kanneen itti dhiyeenyaan beekan himaniiru. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa Ona Giddaa Ayyaanaa aanaa ganda Qaqaroo Adaree jedhamutti waraanni faashistii Biltsiginnaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamuun of jala hiriirsuun gaafa bitooteessa 23 bara 2022 ajjeechaa jumlaa uummata Oromoo irratti raawwateera. Lammiilee humnoota mootummaa finxaaleeyyii fi Amaaraan ajjeefaman keessaa kan maqaan nu dhaqqabe keessaa obbo Goboshoo Olaanii, aadde Alamii Goboshoo fi dargaggoo Fayyeeraa kan jedhaman keessatti argamuu isaanii maddeen achii nu ibsan ifa godhaniiru. Oduu biraan humni faashistii mootummaa Itoophiyaa ajjeechaa uummata Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal keessatti raawwataa jiru cimee itti fufuu jiraattonni himani. Haaluma kanaan bitooteessaa 22 bara 2022 godina Matakkal aanaa Tuskii jedhamee beekamutti finxaaleeyyii Amaaraa fi humnoonni nageenya mootummaa Itoophiyaa qotee bulaa nama maqaan isaa Joonsee Amsaaluu Amantee jedhamu
bakka hojii isaa hojjetutti ajjeesuun horii isaa fi qabeenya hawaasaa loon 80 ol ta'an saamanii fudhatanii deemuun dhaga'ameera. Humnoonni kun erga ajjeesanii boodasi mana jireenyaa uummata Oromoo 50 ol ta'u barbadeessanii kaan ammoo qabeenya mana jireenyaa hawaasaa keessa jiru guutummaa guutuutti saamanii fudhachuun dhaga'ameera. Finxaaleeyyiin Amaaraa kunneen naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti ajjeechaa garaa jabinaa raawwachuu fi saamicha garaagaraa akkasumas dubartoota Oromoo irratti yakka gudeeddaa raawwachaa jiraachuun isaanii kan beekamudha. Hordoftoota keenyaa oduu dabalataatiin mootummaan PP ammallee jecha abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irraan geessiseef itti gaafatama hin fudhatin jiraachuun isaa kan dhaga'ame yogguu ta'u, maatii namoota ajjeefamaniin gumaa fudhadhaa araaramaa jechaa doorsisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Oduu kana ilaalchisee gara dhumaatti bal'inaan odeeffannoo ni qabna. Afgaaffii kan goone ni dhiyeessina, turtiin keessan waliin ta'uu jenna. Oduu biraatiin yeroo Oromiyaa keessatti ajjeechaan itti fufee jiru kanatti mootummaan Abiy Ahimad naannoo kaaba biyyattiitti lola gaggeeffamaa jiru ilaalchisee waliigaltee irra ga'uun lola dhaabuudhaaf fedhii qabaachuusaa mul'isaa jira. Waliigaltee gidduu kana mootummaan Prosperity Paartiif mootummaa naannoo Tigraay gidduutti haasawaa godhameen akkasumas immoo dhiibbaa alarraa irra ga'aa jiru irraa ka'uun yeroo ammaa kanatti mootummaan Abiy Ahimad lola dhaabuudhaaf labsii akka inni godhatu mul'ata. Haala kanaan har'a fuula Tiwiitarii isaa irratti mootummaan Abiy Ahimad kan maxxanse Declaration of Humanitarian Truce by the Government of Ethiopia kan jedhu keessatti mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii hawaasaaf oolan kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti akka dafee ga'uuf yeroo ammaa kanatti yaalii gochaa jiraachuun isaanii beekama jechuudhaan waan kana saffisiisuudhaaf har'aa qabnee yeroo hin beekamneef yeroo hin murtoofnee fi lola dhaabneerraa jedha. Haaluma kana ilaalchisee ibsa kana ilaalchisuun mootummaan naannoo Tigraayis silaas nagaa barbaanna jechuun ibsa baaseen har'a wanni sana fudhachuusaa ibsee jira. Labsiin har'a baafame kun dhiyeenya erga Abiy Ahimadii fi bulchiinsi yookaan pirezidentiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramadiin bilbilaan haasa'aniiru erga jedhame booddee ta'uusaati. Egaan yeroo ammaa kanatti akkuma isin argitan guyyuun Oromiyaa keessatti ajjeechaatu deemaa jira. Oduu biraatiin senatoroonni Ameerikaa biilii sagalee irratti kennuudhaaf qophaa'anii turan kan guyyaa har'aatti karoorsanii turan torban dhufutti dabarsuu isaanii oduun Finfinnee News Network ga'e mul'isee jira. Haala kanaan gaafa bitootes 29 yookaan gaafa kibxataa kan sagalee itti kennan akka ta'e oduun Finfinnee News Network ni addeessa. Egaan daawwattoota keenyaa ajjeechaa Karrayyuu keessatti deeme ilaalchisee ajjeechaa Karrayyuu keessatti mootummaan Prosperity Party dhiyeenya kana gaggeesse ilaalchisee haala qabiinsa warra ajjeechaa kana raawwatanii ilaalchisee uummata dubbisnee sagalee isaanii ni dhiyeessina. Turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Ammasitti muuziqaa ce'umsaa tokkoon waliin turra. Amalli kee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtuu harka keen fuudhu harki keetu danuu qaba siin dhibbaree dhaba hadeebi'u gaafiin dhaba har'a boruun bultii baafata feeta haadhamma mutata osoon dhugin soba machoofta badde gowweetiya gowwoolee sirraa isi foofoolee soban fedhu dhugaan gala galatu sabaafala.
Didimmisee bokkaarroo buufkaanaan dubbiin itti fidde si gorfachuuf karaan kee dhimma faata afaan dina faafata dararamnee jireenya bara dheeraa kunoo har'a argine lafa barii simbirwacha hammeessee kanaaf falma jabeesse na laaffisuuf alanshite gamuu kee beekee jira garaanii gama nyaaphaa gortee tadiffee tumtuu garaan tasamman kooftuu laat na dubbadhaa sodaata kan qabu saba koo falmee lubbuuti yaskab hubadhu ati na miidhuuf malaa maltus dubbee dhugaan saba koo humaa hunda qabdi laallaa deemsa jaarraa tokko falakkaa keessaa dhugaa dukkanni nyaanne gam qabu warree gamitti baafne dhalootarraan kan geenne yaa jaallattu jaallanni ilaalcha keetii safuun qabne of keessaa gochi kan kee buleetu bubbuleetu gubee nama maleessa yoo wal jalaa jajallinni hammaatees dhugaa dukkanni nyaatu goota kumaa tamaatetu wareegee kosaanurra gammaatu yagantuu lubbuu qaaliin taphachaa namarii ofiin jechaa yaa jaallattu riqichaa daandii gadhee figantuu digamuun kee hinaftu nama seene wadaatti laanne yaalammii tokko ni hin taane galee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu gonni kalee saban ganne horiif gamootti nirkanne kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu amalli kee kumaatama akkamsi godhu jijjiiramtuu harka keen fuudhu harki keetu danuu qaba siin dhihee bareedaba hadeebi'u gaabii qaba har'a boruun bultii baafata feeta haadhamma mutata osoon dhugin soba machoofta badde gowweeti yaa gowwoolee sirraa isi foofoole soban fedhu dhugaan gala galatu sabaa tola. Didimmisee bokkaarroo buufkaanaan dubbiin itti fidde si gorfachuuf karaan kee dhimma faata afaan dina faafata dararamnee jireenya bara dheeraa kunoo har'a argine lafa barii simbirwacha hammeessee kanaaf falma jabeesse na laaffisuuf alanshite gamuu kee beekee jira garaanii gama nyaaphaa gortee tadiffee tumtuu garaan tasamman kooftuu laat na dubbadhaa sodaata kan qabu saba koo falmee lubbuuti yaskab hubadhu ati na miidhuuf malaa maltus dubbee dhugaan saba koo humaa hunda qabdi laallaa deemsa jaarraa tokko falakkaa keessaa dhugaa dukkanni nyaanne gam qabu warree gamnitti baafne dhalootarraan kan geenne yaa jaallattu jaallanni ilaalcha keetii safuun qabne of keessaa gochi kan kee buleetu bubbuleetu gubee nama maleessa yoo wal jalaa jajallinni hammaatees dhugaa dukkanni nyaatu goota kumaa tamaatetu wareegee kosaanurra gammaatu yagantuu lubbuu qaaliin taphachaa namarii ofiin jechaa yaa jaallattu riqichaa daandii gadhee figantuu digamuun kee hinaftu nama seene wadaatti laanne yaalammii tokko ni hin taane galee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu gonni kalee saban ganne horiif gamootti nirkanne kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu kalee farras lubbuun qabaatu bilisoomnee jetti dhamaatu yeroon sobaa sun dabarte bofa biyyee nyaatte 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 bofa biyyee nyaatte.
Hordoftoota keenyaaf gaaffii ajjechaa duraan dursa maqaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota miidiyaa Finfinnee Niwus Neetworkiin yaada bal'aa nuuf laachuudhaaf karaa sarara telefoonaatiin argamuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha. Eenyu siin jedhu maqaa kan kee? Hayyee isinillee galatoomadha. Maqaan kiyya ani roobaa naan jedhani. Asuma godina Shawaa Bahaa Ona Fantaallerraa jiraatuma Karrayyuuti. Akkasii Ona Fantaallerraa maqaan kiyya roobaa naan jedhani. Tole ulfaadhu Rooba. Mee ka'umsumaaf akka nuuf tolutti ajjechaa abbootii gadaa fi miseensota michillee irratti baatii 3 dura raawwatame kana nu yaadachiisime. Ajjechani abbootii gadaa Karrayyuudhaa fi jila miseensota gadaa michilleedhaa kan raawwate akkuma bakka isaan qubatanii jiru naannoo afaan akka aanaa Karrayyuu kana Ona Karrayyuu kanatti kan beekamu namni tokko miseensituutti gadaadhaa ji'a 8 waggaa 8 gadaa walii dabarsa. Akkasuma gadaan dabareen gadaadhaa kan tuuta gadaa michillee ta'e erga qubatanii waggaa hedduu lakkoofsisanii jiru naannoo Kaarra jedhama bakki suni naannoo addaa Mootoma jedhamutti qubatanii jiru. Achitti jila isaanii osoo gaggeessaa jiranuu gaafa isaan dhuman gaafa guyyaa roobi ganama keessaa toora sa'aatii 6tti dhufanii jechuudha. Muddee gaafa guyyaa tokko akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2021 jechuudha. Tole mee akkasitti kan raawwatedha. Gaafii bal'inumaan itti deemaa jirra waan ta'eef addaan kutee dhiifama. Mee eeggadda pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa caffeedhaaf yeroo haasawa godhanitti dogoggoraan wanni sun raawwate gochi suni itti gaddineerra haa ta'u malee gocha dogoggoraan raawwatedha jedhan. Haa ta'u malee wanni kun dogoggora kan jennee namoota 31 kan ta'anidha bakka sanarraa fuudhanii bakka biraa geessanii osoo abbootiin gadaa itti himanii nuti sirna akkanaatiif deemaarra osoo jedhanidha. Humni hidhatee jiru sun tarkaanfii kanneessa sana kan raawwate. Kanaaf mee haasaa isaanii kana akkamitti ilaaltan? Uummanni naannoo Karrayyuu akkamitti ilaalame haasaa kana dogoggora isa isaan jedhan kan? Nuti haasaan isaanii namni ofumaa bukoo bukeessee bukoo ofumaa agartee laaqa malee dogoggorri tokkollee hin jiru. Kan ajjeefame beekaaf ajjeefame. Kan guurame beekaaf guurame ajjeefame. Kan beekame nama miseensa isaanii nama yeroo gaafa sagantaa isaanii gaafa miidhaffatu barbaadan sagantaa isaanii yaamanii sagantaa isaanii miidhagsantu beekaa ajjeesan malee namni dogoggoraan ajjeefame tokkollee hin jiru. Dogoggora osoo ta'e yeruma waraanni itti dhufu san itti dhukaasee nama ajjeesa malee irratti mari'atameetii miti. Bakka isaan jiraatanii guuraniiti bara namni irratti mari'atamee bilbilaan irratti bilbilameeti. Namni kun kan yaada kana himu namoota dhume san osoo hin taane nama dhume san keessaa namni hafee jira laa. Namni hafee jira. Namoonni hafan sun namni nama ciciibsanii mataa fuula lafatti gadi deebisanii ciciibsanii bilbilaan yeroo dheeraa fi makiinonni hooggantoonni garaagaraa itti dhufanii erga mari'atanii boodanii malee dogoggora kayyaamu kijiba kun waan hin danda'amnedha waan dhugarraa fagaatedha kun. Namni dogoggoraan kan nama ajjeese jedhamu yookaan osoo numa jarri waraanaa sun osoo deemu nama sana argee osoo itti dhukaase dogoggora jechisiisa bara. Dogoggora ka jechisiisu nama sana itti guuranii hin duutan jechaanii itti himanii namoota garaagaraa bilbilaan hooggantoota garaagaraa bilbilaan haasofsiisadha. Sa'aatii haganatti ajjeesisaa isin warra du'u isin immoo warra hafu jedhanii addaan fo'anii nama ajjeesuun dogoggora nama jechisiisa kun hin jechisiisu. Kanaafuu kun waan dhugarraa fagaatedha. Dhara guddaa dhugarraa fagaatedha waan ta'eef kun uummanni Karrayyuudhaa kan itti akkii jecha kana itti ilaalu namni qoosutti jira jechuudha. Namni namatti qoosuun hin danda'amu. Namni dhara ofii fudhatee badii ofii fudhatee balleessinee jirra. Beekaaf ajjeefne yoo jedhan ardiin sun garangaltu jechuudha. Namni sunuu hin dhume ardiin garangaltu jechuudha. Namni isaan ajjeesuun beekaaf ajjeesanii dogongoraan osoo hin taane beekaa ajjeefnee nama kana beekaa ajjeefnee ajjeesuun keenya dogongora ta'ee jira jedhanii dubbatuun akka irra jiru. Nama kana dogongoraan ajjeefnee kan dhugaa irra dibaa godhudha jechuudha. Haalli isaan itti du'an irratti mari'atamee fuudhamee addaan fo'amanii warri du'uu fi warri hafu addaan fo'amanii kan ajjeefaman malee dogongoraan jechuudha. Kun kijiba dhugarraa fagaate. Karaa biraatiin immoo gumii abbootii gadaa Oromiyaa kan jedhamu kan
Abbaa Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaatiin Goobana Hoolaa. Isaaniin kan hoogganamu tibbana ibsa tokko baasanii turanii jaarsummaadhaan waan kana fixaa jirra gumaa baasuudhaa fi warra miidhameef baasneetu mootummaadhaaf uummata walitti araarsina karaa nagaadhaan xumurraa jedhan. Haa ta'u malee immoo Karrayyuun sirna tokko geggeeffatee ture bitootessa 14 yeroo darbe haxaarrii kan jedhamu akkuma gumaa fudhachuun danda'amu gumaa diduun illee sirna gadaa keessatti beekamaadha. Karrayyuun gumaa warra kanaa hin nyaannu jedhee sirna sana geggeeffatee guyyaa 100ffaa warra humnoota mootummaa kanaan ajjeefaman illee yaadatee ture. Kanaaf mee adeemsi warri abbootii gadaa jedhaman kun adeemaa jiran kun uummata biratti hagam fudhatamaadha. Isinuu maal jettu kanarratti mee? Kuni akka inni itti ilaalamuu qabu laalle akka heera akka aadaa Karrayyuutti namni tokko namni beekuun qaallutu jira, bokkutu jira, warra ulfinaatu jira. Namni qaalluu ajjeese akkamitti gumaan qaalluu akkamitti akka kabalamutu jira nu bira. Namni bokkuu ajjeese gumaan bokkuu akkamitti akka itti ba'utu jira. Namni ulfina ajjeese gumaan ulfina akkamitti akka itti ba'utu jira. Kanaaf gumaan deemaa jiru kun akkuma jalqaba sii kaase uummanni mootummaan jalqaba dubbii sana ofirraa dabsuudhaaf waan hin godhin hin qabu. Namoota kana shanitu ajjeese jedhanii karaa bahuun dhabnaan ofii isaatti amananii ammas dubbii irra ribaa godhaa jiru. Heerri gumaa uummanni akka aadaa Karrayyuutti ittiin kafalamu heerri qaalluu heerri bokkuudhaa akka isaan itti deeman kanaadha. Warri gumii abbootii gadaa kayyan jaarsummaa mootummaadhaaf deeman malee uummata Karrayyuudhaa abbootii gadaa bichilleedhaa kan dhumaniif namni dubbataa jiru hin jiru. Ammas immoo namni osoo laal gaangichoo gooba nyaqaa gaangoo agooda nyaqaa nama qe'ee ofii tolfateetu qe'ee abbaa qabdu dhaqaa jira. Warri abbootii gadaa gumii abbootii gadaa kan jedhanii namni osoo hin beekanii namni ajjeesan warra abbootii miseensa gadaati. Silaa jaarsummaan isaanitti ergamuu qaba ture. Isaan deebi'anii jaarsummaa mootummaa dhufuun kun dogongora guddaadha. Kana beekuu qaba uummanni Oromoo bal'aan. Waa'ee gumaadhaa kan haasa'anii mootummaa fi warri gumii abbootii gadaa kan haasa'anii akkasuma waanuma akka salphaa walitti godhanii mallaqa gadi lakkisanii kan gartee gumaan bahe jedhanii haasa'anii akka isaan salphisanii haasa'anii miti. Uummata bal'aa Karrayyuu keessatti kan jiru akka kanaa miti dubbiin. Dubbiin jiru akka wanni miidiyaa irratti hin dubbatamnee fi dubbatamu jira akka heera sirna gadaa keessatti gumaan akkanatti miti kan kafalamu akka rooba huntan isin jee gumaan qaalluu akkatti kafalamu qaba gumaan bokkuudha akkatti ba'uu qaba haala itti ba'uu saniin deemaa jiran namni nama ajjeese mootummaadha malee nama dhuunfaa miti. Kanaaf mootummaan heera san guutee mootummaan dhaabbata malee namaa miti. Dhaabbanni dhufee akka namatti waan san godhuu hin danda'u. Gumaan isaan jiran kun walumaa galatti mallaqa ragaa fedhanis yoo gadi lakkisan gadi lakkisuu danda'an mallaqa gadi lakkisuu ni danda'u isaan godhuu danda'u. Garuu heera gumaa kafalannaa gumaan ba'uudhaa san heerri guutamee deemaa jira. Warra sanyii warra namni jalaa dhumes ta'a. Uummata bal'aa Karrayyuu keessatti wanni kun dhugaa akka sirrii fi seera qabeessa fi akka duudhaa uummata aadaa Oromoo Karrayyuudhaa eegamee kan hin deemne ta'u uummanni Oromootis nu beekuu qaba. Isinillee warri miidiyaa kana akka kanatti nu ibsuu qabdu jechuudha. Waa'ee haxaarrii kan haxaarriin uummanni erga tuutti gadaa fi abbaan bokkuudhaa du'anii sirni gadaadhaa sababa gaddaatiin waaqa kadhannaan bokkutti ba'anii qaallutti ba'anii gartee tullutti ba'anii malkatti ba'anii kun godhuun addaan citee ture. Kana jechuun immoo gadaan baddee gadaan addaan baddee gadaan cabxee jechuu osoo hin taane sababa gaddaatiin namni gaddarra waan tureef kuni ba'uu kun raawwachaan turre bokkuun gartee qaalluun humni isaa biifatee bokkuun immoo wannaa faajjii isaa qabatee malkatti bahee goorotti bahee waaqa isaa tullutti bahee waaqa kadhachaa hin turre. Sababa kanaaf Karrayyuun rakkoo guddaa keessa jira, lola keessa jira, lolli lolaa jira, har'aa kanaa lolatu jira, namni hedduun nurraa waraanamee jira, namni ammaa namni addaan bahee hin jiru, bonni qabee lolli qabee jira Karrayyuu. Kanaaf waaqa akka kadhatuudhaaf nuu tolutti
warri gadaadhaa wanni hunduu karaa warra gadaatiin waan deemu karaa warra gadaatiin warri gadaadhaa akka waaqa gara waaqa kadhatti deebi'ee waan inni araaramu kanaaf kana xaarriin godhame malee araaramnee irraa gumaa fudhannee irraa kana boodaniin mootummaa wajjin araaramnee jirna jechuudha miti. Uummanni Oromoo kana nu beekuu qaba. Guyyaa 100ffaa fi gaafni isaan namni nu jalaa dhume uummata Oromoo birattis akka nu kabajamu muddee tokko waggaa yeroo hunda yeroo bakka uummanni Oromoo jirutti haga lubbuun uummata Oromoo bakka hunda jirutti guyyaa yaadannoo isaanii akka nu ta'uu fi warri gadaadhaa kan gadda keessa ture gaddarraa gara gartee shinna walitti godaanee jiruu san akka deebi'ee waan walitti qabamee san akka godhuufi malee waan biroo miti jechuudha. Kana akkanatti hubatamu. Mee gara gaaffii isaanitti ni dhiyaata. Kanaaf gara fuulduraatti waan jaarsummaan kun yoo dhiibee humnaan gara keessanitti dhufe maal gochuu dandeessu? Nuti kan gochuu dandeenyu uummanni namni as biyya kana jirru namni karrayyuudhaa kan gochuu dandeenyu namni nurraa dhume nama keenya namaa fi mallaqni waliin ta'u walitti hin qixxaatu mallaqa gaafa dhambiilee nama lakkisuu danda'u kaffaluu danda'u mallaqnii fi lubbuun namaa fi sirni bade sun waliin gitu jechuudha. Sirna bade san namoota gartee shinna ofirraa qaban san shinna isaanii wajjin du'a san mallaqni bituu hin danda'u. Wanni namni uummata Oromooillee nu beekuu qabu karrayyuun gumaa fudhattee mootummatti araaramtee hin jiru. Nuti araaramumayyuu hin barbaannu. Dandeenyes namatti araaramnus hin qabnu jechuudha. Namni nuti itti araaramnu namni haalli itti nama araarsan nama dhuunfatii walitti araaramuu danda'a. Namni nama ajjeese odoo nama ajjeese walitti nama ajjeesisan nu baasa. Haalli karrayyuun ittiin araaramna jee ifaa fi bilisaadha jechuudha. Dhoksaan qabu. Yoo hin araaramna jedhame nama ajjeese tokko tokkoon itti himanii jiru warri jaarsota amma dhiyoo tana gaafa duubarraa kana nama yallisaniituma abbumaa harkaan guuranii geessan malee jaarsonni duraan deeman sun nama ajjeese tokko tokkoon isinitti himnu abalufaa jedhanii itti himanii jiru. Kanaaf haalli araara isaanii akka amma irra dibaa dogongoraan ajjeefamee namni kuni gumaanni kafalamaa jedhan san osoo hin taane haala gartee heera qabeessa fi haala nama ajjeese abaluutu ajjeesedhaan beekame kana boodaniin erga san beekne boodan uummanni Oromoodha haala aadaa saniin namni sun nama itti araaraman san uummata Oromoo bal'aa fi ammas uummata Oromoo bal'aa fi hayyoota Oromootu beekasan. Yoo kanarra dabranii humnaan deemaa jiru humnaan kan deeman taate wanni godhamu jiru waan yoo dadhaban nama tokko kasi dhaane yookaan dandeessu ofirraa dhaanta yoo jibbitee hin callista. Yoo numa callisuu taate malee yoo irraa callisuu taate malee akka isaan jaman humnaan deeman kanatti wanni isaan hin goona akkanatti finnee jirra miidiyaa irratti banii haga fedhanis miidiyaan ibsa kennanis uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo kan nu beekuu qabu gumaan kafalamus mallaqni fedhee hanga fedhee bahus nuti araarri nama itti araaramne hin arginu. Nama nu ajjeese kan itti araaramnu san ergan argin nama itti araaramnu hin qabnu jechuudha. Guddaa galatoomi. Amma wanni mul'atu maaltu jira? Namoota dhukaasanii ajjeesan akka yakkamootti fudhachuun isaan faarsaa jiru. Namoota sana seeratti dhiyeessanii irra jiru. Haa ta'u malee namoota ajaja sana kallattiidhaan dabarsan hoogganoota mootummaa warra gubbaarra jiran haga ammaatti wanni seeratti dhiyaate illee hin jiru. Namni maqaa isaanii illee hin jiru. Wanni jaarsummaa jedhamu kun sana tarii golguudhaaf yookiin immoo gara dabarsuuf akka ta'etti nu badhaan mee kana maal jettaan? Kun akkasuma namni wanni uummanni Oromoo namni beekuu qabdan namni hunduu kan beekuu qabu namni hidhamee hidhaa jiru nama iyyuuf hin qabne nama hiyyeessa gartee kootu hidhame yaani nama dubbatuuf hin qabne nama gargaaru hin qabnetu hidhame malee namni nama keenya ajjeese namni hidhame hin jiru ammas. Namni nama dudda duuba gartee nama isa gargaaru abaluu fakkeenyaaf cheeniin jiru gartee hidhanni jiru warri hidhanni walitti jiru marii guddaa waliin geggeesse namni hidhamee jiru. Namni hidhamee amma hidhame yaani isaan haasan nama hiyyeessa ofirraa dubbachuu hin dandeenye nama dubbatuuf hin qabnetu hidhame malee namni hidhame hin jiru jechuudha. Kanaaf akkuma gaafa duraa miidiyaa irratti ba'anii nama ajjeefnee jirra shanii ajjeefnee jirra yaanii miidiyaan kominikeeshiniin mootummaadhaa dubbate san araarri kan araaramu nama ittiin wajjin araaramnu san ergan beekin akkuma roofun tana si dubbachaa ture nama ittiin araaramnu hin qabnu waan ta'eef namni hidhame nama iyyuuf hin qabne nama dubbatuuf hin qabneedha kan hidhame. Namni nama dubbatuuf qabu namni gartee
hidhata waliin hiccitii guddaa waliin waan kana dalaguu waliin beeku hundi isaanii callisee jira. Kanuma waanuma gartee waa'ee araaraa dubbatu kanatu hiccitii san keessa jira jechuudha. Nama ajjeesan keessa jira jechuudha. Kanaaf namni hidhame ammas taanan boru namoota nama ajjeesan keessaa yoo tokko lama jiraate malee namni nama ajjeesise hin jiru. Namni nama ajjeesise kan hidhame hin jiru jechuudha. Kanaafuu nama namni hin beekne fi nama namni hin himatin kan hidhame malee namni himate namni gartee karrayyuun himate namni hidhame hin jiru. Kan akkanatti beekamuu qaba. Namni hidhame nama dubbatuuf hin qabne nama calliseetuma hojjetaa mootummaa ta'ee guyyaa sanis waan kana keessatti raawwadhu jedhanii raawwateen ala namni raawwachiise kan hidhame hin jiru. Kanatu beekamuu qaba. Namni qaama kana itti gaafatamummaadhaan gubbaarra taa'ee ajajee duuti kun akka ajjechaan kun akka raawwatu kan taasise ammallee namni seeratti dhiyaatee hin jiru isa jedhudha. Dhugaa keetti guddaa galatoomne. Mee gara xumuraatti deemna. Mee haalli waliigalaa amma naannoo Karrayyuu jiru maal fakkaata? Isa kana hoggaansiin jedhu walumaa gala waan naannoo Karrayyuu naa kaasta. Sila haasaa tokko keessatti lollatu jira, beelli caamsaarraa kan ka'e rakkoo guddaatu jira naan jette. Waan haaluma waliigalaa naannoo Karrayyuu waan jiru naa ibsime. Karrayyuu amma yeroo ammaa kanatti waa lamatu qabe. Tokko bonatu qabe. Bonni hongeen hammaatee jira. Sababa bonaatiif kan ka'e tokkoffaa lafa sababa gartee sababa mootummaatiin sababa waan garaagaraatiin mootummaa misooma garaagaraatiin uummata Karrayyuu irraa fudhateen Karrayyuun yeroo hedduu bara dheeraadhaaf bonaaf saaxilamaa jira. Kana duras bonaaf saaxilamaa ture ammallee bonaaf saaxilamaa jira jechuudha. Inni lammaffaadha waa'ee saamiinsa lafaa gara mootummaa naannoo Amaaraatiin nurratti gaggeeffamuudha kan amma uummata Karrayyuudhaa saaxilaa jiru waa'ee lolaa fi waa'ee bonaa jechuudha. Waa'een lafa mootummaan paarkii Awaash jedhanii uummata harkaa fudhatanii jiru gara isaan naannoo Afaariin waldaan keessa uummanni horsiisee bultoonni uummanni aanaa Fantaallee horsiisee bulaadha. Horiidhaan malee jiraachuu hin danda'u. Horii san gara itti oofu dhabee horiin bonaan jalaa dhumaa jira jechuudha. Asiin gara warshaa shukkaaraa mataadhaa gara shankoora itti guuratuudhaaf yoo garana deeme warshaa shukkaaraan dhiisu. Asiin garas yoo deeme mootummaan paarkiin hin dhiisu. Kanaaf akka kanatti qabamee jira. Garanaatiin immoo mootummaan naannoo Amaaraa lafa walumaa galatti lafa baay'ee Karrayyuu irraa fudhatee jira. Kan isaan eegu hidhattoota mootummaadha. Warra federaalaa uummata horii bobbaasuudha gara citaan jirutti karaa naannoo amma lafa nurraa fudhatamtee kan yoo gara soofne balaa uumuuf deemtanii nama loluuf deemtanii jedhanii lafuma keenyarraa nama deebisaa jiru. Lolli bonni nama balleessee jira jechuudha. Bonni baay'eetu jira. Horiin bonaan rakkachaa jira. Amma horii gurguranii horii mallaqa nyaachisaa jiru jechuudha. Galabaa naannoo warshaa shukkaaraa mataa irraa makiina fe'anii bakka horiin jirutti oofanii horii nyaachisaa jiru. Ammas immoo kan biroo lolli har'aaf horii warra gabalaa yookaan immoo warra gadaadhaa horii bobbaasanii bakka horii isaa bobbaasanitti dhufanii nama tokko haga ammaa odeeffannoo qabu nama tokko waraananii jiru. Har'uma jechuu keeti? Har'a waraanamee jira namni tokko lolli haga ammaa hin jira nama du'ee fi nama jiru addaan hin baafanne horii warra gadaadhaa kan bakka tokkotti qabameeti seentisitu san saamuudhaaf walitti qabamni uummata Amaaraa sun tisseedhaan warri tisseedhaa ofirraa akka gaariitti ofirraa lollee horii san akka isaan hin fuune godhanii horiin deebi'ee jira. Namni tokko miidhamee jira. Haga ammaa lolli walirra jira. Waan ta'aa jiru ganaa dhageenya. Waan kanarra deebiitii naaf bal'inaan naaf ibsi. Maaliif wanni kun waan ammuma taatee amma ta'aa jiru waan ta'eedhaafi. Lolla kun kan ta'e naannoo kamitti? Kan lola kana immoo isinirratti banee jiru mootummaa naannoo Amaaraa irraa eenyudha isaan qaama kamiidha? Fakkeenyaaf yeroo darbe Argobbaa fa'aadhaa waliin yeroo itti wal lolaa turantu ture. Akkasumas immoo humni hidhate gama Amaaraatiin naannoo sanatti bobbaafamee lafa babal'ifachuudha. Akkasumas horii saamuudhaaf illee wanni godhaa turan ni ture kanaan dura. Ammas mee wanni kun kan kanaan wal fakkaatudha moo qaama kamiidha mee lola har'aa kana kan godhe kan? Waan kana torban darbeerraa siikaasaa torban dabree naannoo aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee
naannoo isaa waldaan keessanitti uummannoon naannoo warri hidhatee jiru jechuudha. Tissee fi namoota jiraattota achi osoo hin taane warri hidhatee jiru uummata nagaan horii isaanii tiksu, namoota nagaan lafa isaanii tiksu ka'umsi dhufanii naannoo cirratti jedhamu aanaa boosa keessatti cirratti bakka jedhamu bakka jiraattonni uummanni lafa isaanii itti qotatu horii isaanii itti tiffatu bakka onni isaanii manni isaanii jiru dhufanii makiinaan qotan warri naannoo Amaaraa jechuudha. Sababa kanaaf jecha uummanni naannoo sanitti hoggaa wanni ta'aa jiru naannoo sanitti waan gaarii hin taane uummanni yeroo achitti bahu hidhattoonni Amaaraa kan faannoo jedhamu naannoo jiraattota nama achii osoo hin taane namni biroo nama hidhatee jiru dhufanii lola yeroo guyyaa 3 walirra tureen nurraa namni 4 waraanamee jira. Namni 4 waraanamee waaqa galanni haa ga'u lubbuun namaa hin baane garuu namni 4 waraanamee jira. Sana boodaniin lolli sun kaleessumaa fi dheengadda kan ooledha amma nagaan jechuudha. Har'a immoo warri gadaadhaa naannoo bakka isaan qubatan naannoo Kaarree jedhamu sanirraa horii bobbaasuudhaaf naannoo Bir'eentii jedhamu gara iskaanii gubbaadhaan bakka Bir'eentii jedhamu sanitti horii bobbaasanii bakka Bir'eentii sanitti dhufanii osoo horiin dheedaa jiru osoo isaan homaan beekin horii gara dheedaa oofaa jiran duratti iddoo qabatanii nama san kan tissee sanatti dhukaasa kan bananii namni tokko akkasitti waraanamee horii san silaa hunduma isaa horii san ka fuudhan horii sun silaa ka fuudhamee diina seenu murannoo tisseen qabduun ofirraa haga dandan ofirraa isaanis nama 2-3 ta'u ofirraa lolanii horii sun akka fuudhamisanii bakki addaa amma naannoo lolli itti jiru amma har'a lolli itti ta'aa jiru naannoo Bir'eentii naannoo iskaanii jedhamu. Naannoo Bir'eentii jedhamu gara iskaanii gubbaadhaan bakka sanatti ta'aa jira kaarruma jechuudha. Namni waraaname kun hafe moo akkamii lubbuudhaan? Namni waraaname lubbuun haga ammaa hin baane miidhame malee hin baane jedhama. Bilbilli isaanii hin dalagu naannoo san bilbilli baadiyyaas waan ta'eef bilbila infoormeeshina guutuu hin arganne namni kun waraaname garuu lubbuun isaa hin baanedha haga ammaa kan dhagee odeeffannoo qaburra. Tole guddaa galatoome mee walumaa galatti carraa xumuraan siif laadhaa dhaamsi qabdu yoo jiraate walumaa gala haala kan sila dubbachaa turres ta'ee kan dubbatiin waanuma akkas jechuun barbaada kanatu naafee wanni jettu yoo jiraate carraan siif laadha. Tokkoffaa nuti uummata Oromootiin wanti dhaammadhuu qabu uummanni Oromoo rakkoo uummata Karrayyuurra ga'e rakkoo uummata abbootii gadaa Fichilleerra ga'e hedduu warri nu dirmataa turtan warri gara miidiyaanis gara addunyaa ofii qabaniinis gara hundaan nu dirmachaa turtan galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansee ammas uummatuma Oromootiif dhaamsa qaba. Dhaamsi nan qabu dhaamsa 2 jechuudha. Tokkoffaa guyyaan dhumaatii abbootii gadaa tuuta gadaa Fichilleedha abbootii gadaa Karrayyuudhaa kan dhuman guyyaan yaadannoo isaanii kan dhiyoo tana labsaa turre sun akka nuun kabajamu akkuma kana dura sagalee nuu taatan muddee tokko yeroo hunda bara baraan akka guyyaa yaadannoo nuu ta'u guyyaa yaadannoodha akka nuu ta'u uummata Oromootti dhaammatuun barbaada. Itti aansuudhaan waa'ee gumaadhaa kan jennu waa'ee gumaa Karrayyuun Oromoorraa addaa miti. Gumaan abbootii gadaa Fichilleedhaa kan bahus kan baafatus kan akka bahus yoo ta'e kan araaramus Oromoon guutuu wajjin araarama malee wanni adda araaramu hin jirani. Ammas immoo mallaqa akka fedhan kafalanis wanni fedhe hanga fedhanis gara barbaadaniin uummata sobaadhaa akka kanatti oofna akka kanatti araarri bu'ee jira hoo kan hin taane guutuu uummata Karrayyuu keessa araarri hanga fedhe mallaqaan sirnaa fi mallaqni waliin gitu lubbuun nama du'ees fi mallaqni waan waliin ginneef nuufi mallaqni walitti araara mootummaan nama itti wajjin uummanni Karrayyuu nama ittiin araaramu haga ammatti hin arganne kana nu beekuu qaba uummanni Oromoo bal'aanii. Kanaaf Karrayyuun ammas wanti inni irra jiru kan biroo rakkoo lolaa fi rakkoo bonarra jira. Uummanni Karrayyuu yoo dhumte kan Karrayyuu eeggatu wanni Karrayyuu lolanii waanuma calaqqee Oromoo takka of harkaa qabnuu fi bakka sanaa fi kan Karrayyuu balleessaa jiranii uummanni Oromoo kana nu hubatuu qaba. Kanaaf nu dirmachuu qaba ammas waan danda'ameen lafa Oromoodhaa kan saamamaa jirtu lafa Karrayyuu kan saamamaa jirtu bona Karrayyuutti bu'ee bona Karrayyuu miidhaa jiruuf uummanni Oromoodhaa waan danda'u kan danda'u sagaleen warri miidiyaa qabus miidiyaan gara sagaleetiin kan danda'u immoo waan uummata kana dandamachiisu bona kana dandamachiisu nu hirmachuu qaba jedha dhaamsi biyyaa kanuma.
Guddaa galatoomii maqaa hordoftoota miidiyaa Finfinnee News Networkiin guddaa galatoomii ulfaadhu. Gara fuulduraattis wanni fakkaataan biraas ta'e haalli biraa yoo kan uumamu ta'e akkasuma deebinee isin gaafanna. Fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomi. Ulfaadhaa isinis waan rakkoo uummata gaafachuudhaaf nutti bilbiltanii waan rakkoon uummanni maal keessa jireettanii nu iyyafattaniif hedduu galatooma. Ulfaadhaa uummata Karrayyuu bakka bu'ee hedduu galatooma isin jechuun barbaada. Egaan hordoftoota keenyaa mata duree oduu keenyaa irra deebiin isin dhageessisaa. Oduu har'a Finfinnee gaheen waraanni PP godina giddugala Oromiyaa godina Shawaa Lixaatti aanaa Bakkoo Tibbeetti maatii tokkorraati. Nama 4 abbaa manaa, haadha manaa, ilma obboleessa abbaa manaa ajjeesuun akkasumas immoo dubree umrii 13 madeessuun kan dhaga'ame. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda Qaqaroo Adareetti humnoonni PP fi loltoonni Finxaalayyii Amaaraa Faannoo jedhaman lammiilee Oromoo 3 ol ajjeesuu isaaniiti oduun achirraa ga'e kan mul'isu. Haaluma wal fakkaatuun godina Benishaangul Gumuz naannoo Matakkal iddoo Tuskii jedhamutti lammii Oromoo Joonsee Amsaaluu Amantee nama jedhamu Finxaalayyiin Amaaraa ajjeesuun qabeenya isaa loon 100 ol oofatanii deemuu isaaniiti kan dhaga'ame. Oduu biraatiin mootummaan PP muddee tokko bara 2021 abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesuun ni yaadatama. Abbootii gadaa Karrayyuu ajjeesuun battalatti mootummaan PP kan ajjeese shaneedha jechuun maqaa waraana bilisummaa Oromootti qabachuuf yaadullee booda PP keessaa namoonni keessa beektonni achi as ba'uun mootummaan ajjeesuu isaa mirkaneessuu irraa ka'e haga ammaatti mootummaan kun itti gaafatama hin fudhatin jiraachuu isaati oduun achirraa ba'e kan inni mul'isu. Egaan mootummaan kun dhuguma fudhadhaa jechuun maatii namoonni jalaa ajjeefamanii kana doorsisaa jiraachuu isaati kan dhaga'ame kan afgaaffii yookaan interviyuu ammaarraa dhageessan jechuudha. Oduu biraatiin yeroo Oromiyaa keessatti ajjeechaan jabaatee itti fufee jirutti lola wayyaanee waliin jiru dhaabuu isaa mootummaan PP beeksisee jiraachuu isaati oduu har'a ba'een. Beeksisa har'aa Twitter irratti facaasaniin PP'n lola kana yeroo hin beekamneef dhaabuu isaa yagguu ibsu. Mootummaan naannoo Tigraayis lola kana isaanis dhaabuu isaaniitii fi kan wanna kana simatan ta'uu ibsanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee Oromiyaa keessatti lolli akkuma itti fufetti jira. Waraana bilisummaa Oromoodhaa fi waraana PP gidduutti lolli guyyaa guyyuu deemaa jiraachuu isaati kan beekamu. Akkasumas waraana mootummaadhaa fi Finxaalayyii Amaaraa Faannoo jedhamaniin uummata Oromoo hidhannoo maleeyyii irratti ajjeechaan guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuu isaati oduun Oromiyaa keessaa Finfinnee News Network ga'e. Oduu biraatiin senatoroonni Ameerikaa biilii yookaanis immoo wixinee seeraa saa 3199 akkasumas immoo HR 66 duwwaa jedhamu irratti mari'achaa jiraachuun isaanii gidduu kana haasaa hawaasummaa irratti babal'atee deemaa jira. Har'a kan wixinee seeraa saa 3199 irratti yaada kennuudhaaf yookaan immoo murtee kennuudhaaf beellama qabatanii turan sababii hin beekamneef gara torban dhufuutti dabarsanii jiraachuu isaaniiti Finfinnee News Network kan odeeffate. Haala kanaan gaafa 29 bitoota 29 gaafa kibxataa akka irra deebi'anii waan kanatti yaada kennaniin raggaasisanidha kan Finfinnee News Network odeeffate jechuudha. Haga ammaatti oduu dhaga'ameen seenatarii Maryland kan ta'e Chris Van Hollen akkasumas immoo Round kan jedhamu akkasumas immoo seenatarii Connecticut Murphy kan jedhamu
dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irra kaa'amuudhaaf agammaatti wixinee sana keessatti hammatame akka haqamanii fi wanni kun akka laaffatu yaalii gochaa jiraachuun isaanii dhaga'amee jira. Egaan lammiileen Oromoo biyya alaa jiraatan keessumaa Ameerikaa keessa jiraatan senatoroota isaanii kan foreign relations keessatti argaman nitti bilbiluudhaan akka wixinee seeraa akkuma jalqaba senatariin Robert Menendez qopheessatti akkan darbuuf dhiibbaa gochaa jiraachuu isaaniiti kan dhaga'ame. Lammiileen Oromoo Ameerikaa keessa jiraatan senatariin keessan kan isin bakka bu'u wixinee seeraa kana akkuma jalqabaa sanatti jijjiiramni tokko hin jiraatin akka hin darbu dhiibbaa akka gootan asumaan dhaamsa dabarsina. Egaan oduun keenya har'aaf qabannee dhiyaannee kan hagammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Finfinnee News Networkii hordofaa isiniin jenna. Chaanalee keenyatti kan YouTube Finfinnee News Network akkasumas immoo Facebookii peejii keenyatti FNN 20 akkasumas immoo Telegramii keenya FNN 20 kan jedhutti subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Waan waliin turtaniif galatoomaa.